أبدي في الدي قربا خنا متى إساء أبني والقرسيبنا أمو ما أنتنا أكا جران نقبنا وبرباد يا مليان وهم براتي متي أنت لإساءهم بربان إني نو أمو ما أنتنا وي حمزة وصوتاتي وي حمزة السلام عليكم يا ولد أنا مو وانسك حمزة ميرا كيسان قاليناتي يصير لين ترى دوبرتي أبسام يا عبدي خيا أكيد أنا كفان دوبردا يصير لين دوبرتي إن دوغونغورتي جرتي وربين جملة علمنا هو جولة كنا رب ما تو أكنا قده جفول له أساو خيسة تنسينو جمعت كل هنغورو أكا حكاتي إسانس أرومودا أمله سالة شو مسلمة ورّو تنور بيركمتي واي دينا كابن تجرا ملچنه دركي نتدينه هي خجل شو سنتانه خسقباye شيكو تاو جهاساوه بوتاني بنا في نمنو الباسه أنا مال دبتنا تتني خنا نهس راسي مال تاتا نهس راسي أنا نكون يا نهس راسي أنا نكون ينما أجندة تبتنا نيمت أبلا عليكم وانا نقاط هرك خيسا بدو خيسا قالي هنا سوينا أيه قال لك يا كوانتي تناعي أما تنا قرشي خمر إبا سيجالجا أما قال لك يا تكت ساديني نخا قال لك قرشي خمر إبا أما سيجالجا وسوا أسرة تاور سيدا سيرجا أما قال لك نخا سيرا دعيبر أزجل جي أرتي مديو خا دعي ستاتي أني بوني هيخو إشيرا إشومانو إيدا سجلك أبيت بنتوري يولامو إرديبي خجيت تنتادن إرنديبي أمو قالوا نخا يرولما خجي أم تكون إنجرت أنا مو إذا هي خو إشيراتو هنو إشي أربعة جلتما يوكين إذن نجي فتشيز أسكت سابي أنا بجنان بين حوارات الرابو سبكا كستاتو واسم مكانت كواس على جيسي رجع سيفاتو إسيا ميدو dhiifama guddaa wajjin na dhaggeeffadhaa dhiifama guddaa obboleewwan kiyya qaalii warra ol beeknu warras keessa jirru nama amantaa miti garuu haqa tokko isinitti mun barbaada maa inni haqi jiru beektu ijoollee namni kun wal jaallatuumi dhabaami rakkoo maallaqaatiimi Hamza maallaqan galchiifoo barbaadde hin kenninaaf maallaqaami rakkoo maallaqaami gara isaatiin malee gara isiitiin jaalalaatu jira waan hin jedhu qaba dhaggeeffadhu maal jechuun barbaade beektaa bakka siin hin jiretti siin ta'uu lammaffaa ani immoo shakkii guddaan qaba silallee keessaan sitti maafa inni nama kudha tokko birata sitti ijoollee booda walitti deebi'u yoo gara sanitti amma olaala waan kana waan takasii afaan dubbadde dhiifama naa godhe yoo gara sanitti xiqqishoo akkana girrigirrii goone karaa kanaa wanni buqqifnee walii gallajaan nuu himaa firaankii teessanirra ammaa karaan kanuma ammumarraa isin dhaabbana gara sanitti kana yoo ta'e hin dirqisiisinaa waan inni barbaadu goonee fi itti adeebi'uu barbaade tokkoffaa kun bultii isaati bultii isaa immoo waan barbaade haa murteeffatu. Eshi amma wannoo goona kaa ayyee warri gaafsirra jirtanillee warri kana jala kana jirtanillee dhimma biyyaattirra dhimmi mul'ii gadi isin cinqee nama kuma fura lama. Yeroo takka jarraan galatti wasli. Afaan takka. Dhiifama waliin. Qoy afaan takka. Afaan takka. Asii wal ga'uu kee. Ayyee jiddumaanus abboona wal galchame. Isin wal jala deemtanii warri saayibaa kun wal affeertan malee ta'u deema bakka biraatti wal affeera. Sii kennaa carraa ebaluu wal galchaa hin danda'amu abbaa ofii fedhe galcha abbaa ofii fedhe dhiisan. Sijje. Kanaafi dhaggeeffadhaa. Dhimma biyyaatirra dhimmi mul'ii gadi si yaachisee nama kuma 12 asitti wal ga'uu keessanii baay'ee galatoomaa ulfaadha kabajama rabbi isin haa kabaju ammallee rabbi isinitti haa mi'eessu daabboo amma tokko waan ani isinitti himan achi qabaaf qabaan qabne shayni kun yoo fedhe jaartii isaa araarfatu yoo fedhe haa dhiisu dhabatuyyuu akkatti isa rakkise isa boochisa waan dhabeef isa tuffatte namittiin turu warri yoo jiraatan Ani erga waan manguddoo ergadhe biyyarra waan manguddoo erga gigadhe maalo ammas ani laanu namallee nattillee hin kobalchisna ani naaf hin ta'u ummatatu biraan boloo araaramtanii sodaate ammina fakkeenyaaf ani waa takka isinitti ma wallaahi yoo olbaasa ishee dhageeffadha an akka shangulliititti namanatti taphatanii miti waan ta'eef isinitti taphataa jiru adamu ijoollee kararra kaara bar isi yoo beekan normaal ana biratti wallaahi normaal rakkoon qabu anaafis ummataafis garuu maaltu jira matoo wanni beekamen jiru amma wal hiikuu keessan kana irra butaadha dubbiini garuu mootu nuti isin bira dhaabbanna waan dandeenyu isin bira dhaabbanna lakki ani ta bira fuudhutti jira isin wal jaalannee turre wal dhiifnee yoo jette saalan karaa qaxxita dirqama warra nu hordofaa jirurra kenne waan ittiin bultii teessanoo ifattan isinii guurudha. Yoo mootu sagalee isin hidhage
Isaana murteeffatanu adda hiikuudha karoora keenya gargaarsisuudha agargaarsisan qaatan ila ani bar murteessee bara ani lamuu laal ani dhiirti waan takka dubbatti ani nama murataadha hanga baruu hangan jala boo'ee ani osoo nama ishii tanarraa murataa qabaatu baadde nama sheekuma sanuu shee Usmaanumaa aalima sayyaamee wallaahi soba moo dhugaadha naan jaadha shee Usmaan amman silkiitti dawala afaan isaatiin siif haasofsiisuun naan jedhu wallaahi wabillaan barbaaduun jeen sheek kana dhageeffadha ani murtee takka kan beeka waa'ee ishiidhaa narraa dhiisaadha ani akka ammaan tano baru sargii godhadhutti na cinaa dhaabbadha. Sargii yoomitti isin qabu jedhan? Sargii yoom qabu jedhan? Sankaa hoggaanii fi sheekootiin irra waliigalte ta'a doktora kiyya. Mallattoo akkaawuntii keessan fida hayyee akkaawuntii keessan hima. Rakkoon qabu tasanii hamzaa fi. Akkaawuntii keessan. Akkaawuntii himee amma dafi nuti duwwaa. Kan dubbadhaa asli. Dubbadha. Laali nu warrees gubbaa jirtan kun hundinuu dhiifama naa godhaa. Ustaaza erga dhufe erga walii kan illee walii kan. Shari'aa keessatti niqaan taphaan hin ta'uus hanjamaanis hin ta'u. Ustaazni nama diiniiti nama aalima. Nama Quraana Rabbii beeku nama kitaaba Rabbii beeku nama shari'aa beeku. Namni shari'aa beeku namni kitaaba Rabbii beeku diinii keessatti taphatu niqaadhaan haraama numaa hin ta'u. Takka hiike jennaanis lama deeffachuun hin danda'a jechuus erga qaba ammaasis. Ammaas jirri kun ammoo siikeetiin gargaarsa kana fixadhee si deebifadha yoo jeenis ni danda'a. Jaartii isaa irra hiike jedhee sadeenitti irraa gabbuus hamsaan gisee jiruun kana ni danda'a. Ni galaafi. Kanaaf ammoo kanan dirqina. Jaalate jibbee deebisuu danda'a. Oromootti deebisuu danda'a. Sadeenitti amma jeellee deebisuu danda'a bor. Kanaafi gargaarsa irratti xiyyeeffadhaati. Gargaara. Gargaaree biraa galu. Jaalibsa. Malee ustaazaa sibiitina dhiifamaa waliin. Sagaleen xiyye yoo kan dhagamaa jiraatu taate ani wallahi nama yeroo hedduudhaan mookkorame. Ani wallahi obsan fiixadheen. Waa'ee tanaa miyyoo tanatti deebi'aa waa takka illee hin yaadinaa jala muraa sararaa beekaa yaasa. Aboo jaartitee biyyoo haftaa mitaa tokkinuu deebiti aarii irraa bahi qammasuu qabdaa yoo haga bootte kana boochisuu qabdaa qammasiiftee boleessa kii gowwaa taataan qaba akkaawuntii isaa qabda namni kuma kudha shanii kun miyuutu godhadhaa ustaas qoya miyuutu godhadhaa na dhagayaa uummata kiyya namni kuma 12,500 as jirtan kun hin beeytanii isi warri dubartii hin beeytanii fi amala keessanirraa wal beeyta warri dubartiin warri dhiirallee hin beeyna dubartiin nama maallaqa hin qabne hin tuffatte obboleewwan kiyya sheeka ta'e qeesii ta'e aaqila ta'e aalima ta'e yoo ati kana qabaatte qofa ka isiin siisu duuchu kana qofa ustaazni kun barachuurra turan erga baratanii keessanii barsiisuurra turan osoo hin dalagatiin jaalala keessa seenan wanni mucayyoo tanaafi isaan adda baase kanaafi rabbi carraa kana isin hin mudini rabbi ilmoo keessan hin mudini qabeessan alaamana keessan qabeenni haa guutu mee namni 5,000 ustaaza bira dhaabbadha 10,000 1,100 waan danda'u nama kana bira dhaabbadhe gaddeebisaa jettu qabadhu akkaawuntii isaatti hima 1,100 26 78 45 18 qabatanii dhageeffadhaa isinillee ustaaz akkaawuntii yoo isin jala dogoggore booda an danda'u waan 1,100 bareesaa 1,100 faamilii 26 78 45 18 6 Muhammad Bayaani maqaan baankii Itoophiyaa Nigdi baankidha. Lakkoofsi isaanii itti dawwaltanii asirraa nu jala baaftanii booda risiitii naa erga. Risiitii waasaappi naa ergame. Du'aayii isinii godha dafa du'aayii isinii godha. Risiitii naa erga.